Guyyaa narraahuun guyyaa idaati ayyaama guddaa kan barakati rabbiin nun gahee fadliin tasaati koottaame namuu guyyaa arraati idaa gammachuu tan jaalalaati waaliin godhadha muslimni marti. Guyyaa narraahuun guyyaa idaati ayyaama guddaa kan barakati rabbiin nun gahee fadliin tasaati koottaame Amenamu wiya arati ida kamachu tanjalalati walin kodada muslim ni marti wiya kamachu islam hunda iraf dubarti tikafi gudda hundi khaysanu gamoti bada bagati gesan isinin janna bagati gesan isinin janna wiya kamachu sanifatahu waqad fulen إسناقه ويا نظافون ويا إذاتي أيام قدا خمبارخاتي ربي ننقه فدلين تساتي قطع منمو ويا أي موزن يمين أنا رجع قلت له لا بس أنا تقول أنا دوك في أكستين جاي بلا اللي كني شيء إمامي شيء كذا حافظة بوليس حافظة أنا ما أدري شيء كذا كبير عن تاجرة يا ولد كذا كذا جوا تاجر كان بقى إيدا عرفة كم تقول إيدا في تبي سلية سلي أسي مولا كل شيء أقول مو يفونين كابو أسي وابرا كذا تاجر نورا كابو أسي كم ساينتي دي مسافي لا ساينتي دي مسافي daawwattoota keenya yeroo bakka jirtanitti bakka rabbiin iida isin ga'e har'a gartee uummata kanaa wajjin gartee jimaa qamaa jiran jimaan qamoodhaan nan qamaan jaati. Maal qal'aadhe? Lakkii qama qal'aadhe. Qaamu. Lakkii qaamu. Maka balleessi daawwattoota keenya dhugaan seenaa. Maka balleessi sana dirqamoon. Ana akkasatti qabu godhee. Qama qabda qaamu. Reetii kadhaa malee kansa. Ati se qama. Waan isin ajaa'ibu gartee gaafa sheeka tokkotu iyyuu maal jedha beektaa? Seenaa keessatti inni yeroo waa tokko sitti himan. Sheekii gaafa baay'atu sheekii waa baay'ee walitti maletanii gaaf tokko imaamaatiyyuu garuu moo dheeressu sirrii hin dheeressu ani dheeressu. Garuu wanti hojii kan gahee amma rakkoo maal argitu rakkoo miti amma Sheekii irraan dhagee. rakkoo maal argitu rakkin rakkootu moo hin jiru malee jechuudha. Rakkoo guddaani warra yaasin nuruu dhaggeeffatee bakka inni dhaggeeffatee kitaaba nutti wadhamu. Amma ni gaazexanyaa moo sheekii An sheekii miti nan dhagee. alatti kan eegdu nu maal jennu Amma gaawwan. law sheekii dhaqee nu fidee Isinis nutti hin tarii egaa amma gaaf tokko. fixee gaazexanii Xiqqoo siin hima. Dheeressu. walumaa galatti sheekii hirmaachuudha. Sheekii mitan. bakka hin mingaa Immoo kun oduu isiitti maara. Daawwattoota keenya gartee gara kana gartee natti ibaa jiru. daaba miti Natti ibaa jiru. oduu miti Hawwasa gadi naa taa'u. oduu ogeenya ta'u Gadi wallaahi. Yaan biyya Arabaa kana dhaqu jechuudha awwala. Mudannoo addaa kan ta'e tokkoon qaba. Sunis afaan wallaaluu namarraan kan ka'edha. Hojii namaatiif biyya wal dhabu afaanis wal dhaba. Hojii takka akkuma tasaaseen hojii sana keessatti kan jiru ardii Eeshiyaa kana Paakistaan baay'ata. Saarratanis hojiidhaaf nu guyyaa tokko akka waqta zuhurii kana waan ergitee kaate jaldi naan jette. Jaldi. Achi boodan immoo ergaa san dhiyeessan jaldi sanaan jette tan moo gurraacha moo kanaaf jedhan moo afaan Oromoo namni barsiise jedhetiin baay'ee aare hojii sana illee achumaan hin dhiisen jedha. Kanatti miidhagina ta'etu jaldi siin jedhee ati jaldi sana jedhateetiyyuu Dhiisee aarti dhiisee sana irraa baate abboomu jaallatu hudhannoo ajaa'ibaati. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo inshaallah hojjaa abdii hirareessi sagantaa kanatti aanee isiniif dhiyaatu inshaallah guyyaa muraasa booda sagantaa guddaa qabannee isinitti deebina. Ayyaana gaarii bakka jirtan maratti وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو حنيفة الرقا اسمانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلم جار تفتوت خينا
warri na beekanii warri na beekan Fawziyaa Oromoo naan jaani Fawziyaa Jamal naan jaani arra Abu Haniifaa jira arra iccitee hedduu gabba'uu deema Allah istu mudannoo qabduurraa nu gahii yookaan ammoo nu bashannansiisu nu kofalchiisu waan jedhudha biyyarraan isin kaasaa biyyatti an durumarraa nama shaggooyee haalaan jaalatu ammallee namni na beekan haalaan hin jaaladha aadaadha waan taateefi amma baadiyyaa ka'ee abbaan kiyya kan jiraatu baadiyyaadha magaalaa kee baadiyyaa dhufe yeroon guyyaa lama boqonnaa jira torbeettiin tire barnootarraa waan boqonnaa qabnuuf dhufeen guyyaa lamaan kan isaan bira dabarsitee baadiyyaa dhufe yeroon an dhufu osoo abbaa kiyyaa waliin argin abbaan kiyya warruu jira osoo inni hin galin ijoolleen dubri qoqophaa jira shaggooyyee fi isin wajjin deeman jeen yallan hin jaane amma abbaan kiyyaa ijoollee arge tana ijoollee dhadhaabbatu gargara jirma sirra kakkaatee dhadhaabbatu kan itti akka mootiin ijoollee jeenii bira kutee gale manatti yeroo inni galu Fawziyaan dhuftee jirti jaaniin eessi jirtannaan mana adaadaa jirti jaaniin nuti adaadaatii fi jaartii abbaa kiyyaatti illee gurguree magaalaa geessine jallaa horii geessine bira deemne akkasitti amma eessa jirtennaan mana adaadaa jirti jaaniin mana adaadaa yeroo dhaqu mana kee jirti mana keenya jiran jan abbaan kiyyaa amma qaxabde dardara achitti argeessan yaadate achiin amma dhufe hogguu dhufu dardarri kuna siin akkana oriyaa obboleessa kiyya kana fuudhee nuun deema kana akkanattu ijoollee ammaan tanaan ijoollummaa tanaa shaggooyyee ana barsiistaa jiranii maatii teenya keessatti dhorkaadha abbaan kiyyaa ammoo osoo oduu dhaggeeffatu yoo muuziqaan dhufee ni cufa hin fedhu yaani haraama muuziqaan haraama maatuma teenya keessaa ho'aan garuu bakka irraa dhufe hin beeku hedduun jaaladha muuziqaa hedduun jaaladha shaggooyyee hedduun jaaladha akkasiin nama horiilee ana soon fiiguu lubbuudha gaabikka tana yoo nu qabe nun dhiisu nun tumu gaafachi nu tume akka nuti dhiigatuuf nutti nu tuma abbaan kiyya ni fiine nuti hundi ana soon fiiguu boolla bishingaadha biyya teenyatti midhaan yeroo tumame boollan naqama boolla silaa bishingaatti midhaan sanitti naquuf tumanitti keessan seenee hanga ammaa isaan qaba akkasitti mudannoo ani inni raanfanne yoomillee shaggooyyee yeroo hin dhaggeeffadhe yookaan nama taphatu yookaan fumatii yaafuu yeroo hin taphadhu gaafa sanii yaadadha ijoollummaa waliin mudannoon inni tokko kana inni biraa mana arruuzaati mucaan habooti yaa fuudhee firri kan kee yeroo fuudhu firumaatu keessummeessite kottaan jani baadiyyaadha magaalaa kaanii baadiyyaa deemne amma nama kana yeroo keessummeessitu keessummoonni silaa gandii isinirraa fuutanii suni nyaata afaan siiqaa amma fuudhee paastaa hammuma shanacha keessa jiru kana qofa agarsiise afaan naa kaa'e amma yeroon haa ja'u afaanii fi huccuun tishartii adiin ofirraa qaba hin hafne ilaa aduu har'aan tanaa mudannoo sanirraa nama wayii afaan yoo dirqame qofa yoon dirqamee nama qaanfattu qabdaami nama qaanfadhoo fuudheetiin harka isaa sanas qabee ilaalee akkasii afaan kaadha yaani irraa fudhadha malee hin fedhu ilaa aduu har'aati mudannoon inni tokko kanaa inni biraa immoo anaa fi obboleettii kiyyaa talaabaa kiyyaati ammallee asuma waliin jirra rabbiin riina afaalee hir'isu jaartiin anaa fi isiin hirriba guddanna ganama kaanu ijoolleen hundi dura kaatee faxartee nu adabuudhaaf akka nuti hin faxarreef nyaata nu jalaa awwaalte nyaata kana immoo anaa fi isii jechuun uummata akkamii isin fakkaanna alhamdulillah amma yeroo teenyee waa'ee sanii haasawuun hedduu takka dasna jaawallaa na gammachiisa mudannoo akkasii qabaatu fayyatti osumati isaa malee hirribaa kaanee beelooynee jirra amma osuma teenyuu muka wayitii jira muka bakkanniisaa jaama naannoo keenyatti naannoo bakka biratti hin beeku bakkanniisaa kana jala osuma teenyuu anaa fi isiin akkanatti ollaalle ollaallu bideenni achirra jira aannan muka korooduun jaaladhaa ol korree gabbuufnee nyaanne kanyaannu miti isiin laaqanaaf keessallee nyaannee itti taphanne safii qullaa achirratti ol deebisnee fi karoorru kunneen zayituunaa jira burtukaanaa jira shankooraa jira waan adda addaa kanaa jira nuti kana nyaatuudhaaf kunnee jirra zuurii yeroo isiin laaqanaan kana jettee dhuftu biddeenni mee agartanii hin agarreeduuti du'e eenyuutu fuudhe hin beeyin nuti dhufu
nutirriba kanan orma kunne wata kanya ni beltu nu fitte jeneni ada jati abaki akasitti film arradalene jollumman eddu garida oso debite sila jollumman dabarte waya so debite jollumman dabarte waya so debite nino de sapsila wana rinagote oso debite silahi oso nu debite dunu tola karunjuru alhamdulillah akasi mudannon yani biyakhis haqabu khana inni bra isayaro biyakhana beti Saudi Arabia iron ufo bika magala 500 jamtu ufne dura abhala ufne iron ufan eduma ufa romantana iron ufo oji jira nanjani so bole sakhiyatun min oji sandeme oji iron demo afaan rabaa waa takkan beeku firii takkan beeku dhugaa dubbachuudhaaf amma dhaqee namittiin barsiistuudha waan ani wallaalee bilbilteeti akkana jayin akkas jayin jettiin nama nageessisaniin akkana jayini waan akkanaa feetijiitti naa himi jettiin amma chumaan isin ganama kaatee madrasa mana barnootaa deemuuf hirribaa na kaastee waan inni nagarsiistee daabboodha daaboo tana qabbanoytuudha firiizara keessa kaa'anii qabbanoytuudha firiizara keessa jechuudha baastee fuudhi itti harkaan nagarsiistee jechuudha akka nama harkaan haasa'uu ni beekanii nagarsiistee achi keessa kaa'itii kana gattuqiinaan jettee daaboo keessaa baasan edaanuu miikaa keessaa baasteetii waan ogusu kana keessee fudhatte yoo miikaa waliin keessi miikaan hin baqa ibidda waan ta'eef amani kana simbeeku mikuma waliin fuudhee itti galchee xiqqoo jedhee deddeemee ogguunan dhufu kushiinaan harri waan bira fooleen pilaastikaa waan bira maaltiin jeeqammaan tana dafee ka'ee dhaqee laalee yeroon jiru ekonomikaan gubatee jira bakka duraan irraa qabsiisanidha seetuman hintuu inni achumatti itti dhiise nyaanni kiyyees hin jiru wanni takkittiin hin jiru akkanumatti hin ta'a akkasitti osoo nama keenya ta'ee waan akkasii dogongortee taanaa sitti kofla yeroon sin jiru kofla waan ta'e kanaaf kofla osoo hin ta'in akkamii wallaatti waan jiru akka namni hawaasa keenya keessatti hin argama uummanni kun garuu akkasii miti kofaltee maatii isii bilbiltee fooziyaan akkana gootee akkas gootee ta'anii kofaltee sanbooda jechuudha akkana jetti anu biraan turreen hin deeme mudannoon biyya tanaa inni tokko kana inni lammadaa immoo namittiin an bira dalage daa'ima qabdi bishaan oogusanii wanti shaayidhaa kanatti naqatan kan ijoollee kophaa godhatanii amma tallaajaa naafitii nan jette tallaajaa bishaanii nan jette taanu isiinii an akkasitti hin beeku tallaajaa jennaan gudduma kana naatti suuse gudduma waa hunda itti guuratan tallaajaa jechuun firijuman harkiseef biraan hin geenye anaa harkisu na argee abbaan mana maal taate naan jee jennaan harkaan agarsiise jennaan itti dhaqee maal jetteen jennaan barra tallaajaa bishaan ilmoodhaan hafi hin jeeni jennaan isiin tallaajaa guddaa harkistee sii fidaa jirti barise tallaajaa guddaa harkistee sii fidaa jirti bariseeni akkasitti koflanii waan tolee arabni sinjaan kun sammuun isaanii hedduu takka bal'attuudha maaliifi namni har'aan tana wallaalee boruu ni baraa beekanii inni akka koflaa turan achi booda eegan isaan bira turee afaanis baree hojiis baree maal yeroo yeroo kaasanii koflanii namuma santu har'a kana afaan anjaanii baatii torba keessatti afaan baradhee isaanii waliin haasa'u akkasii Abu Haniifaa mudannoon kiyya kanumaa tarii waniin ani irraa fudhadhee jiraachuulee ni mala yeroo biraa walitti deebinaa Abu Haniifaa naaf yeroo keetiif galatoomii gamanumaan Oromootii channel YouTube isaa subscribe godhuudhaan Abu Haniifaa nu jajjabeessaa Abu Haniifaa jechuun jabaa namaati galatoomii Abu Haniifaa keenyaa naaf yeroo keetii fi hordoftoota keenya isinis akkasuma galatoomaadha inshallah mudannoon isin bashannansiistee yaada ilmaan Oromoo hundi keessa nageenya Rabbi bakka jirtanitti simbiraa jiraatu Abu Haniifaa tuub qophii kanarratti naaf yeroo keetiif ulfaadhu guddaa galatoomii warroonni Abu Haniifaa tuub subscribe godhin subscribe akka gootaniif isin kabajaaf jaalalaan isin gaafadha Eid Mubarak jennu
wayyaa dadhabeetta. Tura gaafan sineen jiru gaafan ijoolleetiin. Areeta kanallee hin baafne jechuun walumaa galatti ijoolleedha. Ijoollee waggaa 10 gadiiti. Abbaan keenya qabsoo keessa turee nu biratti nuti abbaa keenya argaan guddanne gaaf kana sagalee walii ergan beekta. Kaaseta waraabaniiti. Kaaseta irratti sagalee waraabanii nu ergan lafa jiranii. Ilmaan kiyya akkam nagaa fayyaadhaa jirtanii. Nuti immoo teebbii hin qabnu teebbii ollarraa ergifanneeti. Dhagaa teebbii itti binnee kaaseta keessa keenya qabna. Nuti illee gaafa erginuuf kaaseta binnee inni gaafsan Saudi Arabiyaa jiraata. Kaaseta binnee kaaseta keessa keenya sagalee waraabnaaf. Anammaan tan osoo inni balaan buute waasaappiidhaan sagalee namaan ergu nan sodaadha. Sababaa kaaseta sanirraa jecha. Kana jalqaba irratti maatiin teenya sagalee waraabanii haasa'anii itti na'ansan. Akkanumatti lafaa ka'ituma teebbii dura taa'ee abbaa koo kam nagaa fayyaadhaa baga iidansi ga'ee jii haasa'inaan jira. Tole jeetu waan isaan natti himan sana teebbii dura dhaabbadhee itti gannaa tuqanii abbaa kiyya nagaa fayyaadhaa yeroo hin jirutti sagalee eegsisetti banan achi keessa abbaa kiyya kam nagaa fayyaadhaa jechuun gawaan haasa'e san diibitee irratti haasa'e mire. Guyyaa akka guyyaa sadii rifadhee fi ifitti gaabbeen qabu. Jechuun san dura sagalee namaa wanta waraabamee sagalee tana nama dhageessisu jira jee waan hin amannee fi guyyaan sun anaaf guyyaa addaati iida. Yeroo iidaa tana beektaa waan maatisii kannatu shilingisaa ta'u sumuni deemneeti bakka mana wayii itti walitti qabanii achitti teebbii muuziqaa faa nama dhageessisiisan. Kan si galchanii itti sii bananii saantima sirraa fudhataniiti. Waan kana jalatti hin baree kanuma kana gaaf tokko ammas yeroo jalqaba iiduma wanti yeroo baay'ee wanti waan mudata iida. Iida kana irratti qarshii 5 naa kennanii iidamu. Eessan dhaqe beektu? Lafa magaalatti siqee tananii TV itti ilaale. Qarshii 5 naa kennan sila namni daabboo ittiin nyaataa maal jaa waa meeqa godhaa karameellaa ittiin bitataa shankoora ittiin nyaataa ana immoo maaliin godhe seete TV jiraa jaan televizoonaa jaanini ka'ee tanan gaafan televizoonaa jala gahu meeqan laalchisan jennaan 5 qarshii 5 laalchisan 5 isaanii hafalee tafan sirba tokko qofa na laalchisan sirba tokkicha qofa ittiin laalee tan galee. Samboota qarshii 5 ta'e meenaan jaan ijoolleen ammoo warri TV laalle waan televizoonaan laalle qarshii 5 isaanii guutumatti qabu. Yoo jabaatte qarshii takka 2 irraa balleessan. Akkasittiin ol gara galee gujjuma iida jalqabaatiin muuziqaa tokko jechuun kilippii takka daqiiqaa 5 qarshii 5 ilaalee ijoollee keessaa galee kophaa iida hirriibaan dabarsee jechaadha. Hasanuu maatiin lafatti khaymaa gachifta khaymaa rafta jaanii fuudhanii wanti naan jaan ijoolleen ammoo hiriyoonni kan ko deemanii taphatanii ammoo qarshii 5 tiyyatiif ilaaletan daqiiqaa 5 kilippii daqiiqaa 5 qarshii 5 ilaaletan harka maradhee gale mudannaan koo kana fakkaata inni nan irraanfanne idarratti kana ulfaadhaa galatoomaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع كم جرت وردفتوني يوتيوبي أبو حنيفة akkasuma kanneen muslimaa obboleen keenya islaamaa hundi biti keessan baga rabbiin guyyaa arafaatiin isin gahe akkasuma jala bultii idul adhaatiin illee baga allahan nu gahe isiniin jecha gama gaafii kan kee mudannoo biyya arabaa akkasuma kan shortaadhaan wal qabatu kan ati na gaafatti abu ani mudannoo jabaa ammas hunda na rifaasise hin qabu haa ta'u garuu guyyaa tokko yeroon sharikaa qulqullinaa hojjedhutti makaraja 4 riyaad keessatti beenzilli guddaan tokko jigee ture kubrii gubbaatti jechuu karaa murteessaa ta'e irratti beenzilli liitira kumootaan lakkaa'amu jigeetiin ture jechuudha. Yeroon immoo oowwa waan ta'eef yeroo murtaa'e keessatti dafee hin qorfamu yoo ta'e bobahullee danda'a. Akkasuma karaanis cufamee ture kallattii arfaniinuu cufamee ture. Kanaaf jecha yeroo gabaabaa keessatti
qoorfamee karaachi tajaajila hojiitti deebi'uudha qaba waan ta'eef yeroo dhumas nutti bilbilaniin waamanii sharikaa qulqullinnaa waan hojjennuuf jechuudha zubaalaa isa jedhamu. Wanti mudannoon bakkee sanitti na mudate iddoo san qaamolee seeraa garaagaraatu ture jaawuzaat dooriyaa akkasuma muruura qaamni seeraa hedduun bakkee san ture jechuudha shorxaa dabalatee bakkee sanitti immoo namni nu ajajaa ture warroota shorxaa jennuun kana jechuudha. Haa ta'u garuu ana bakkee sanitti baay'ina jaraa kana arguudhaan dhimma iqaamaa qabaatu dhiisuu osoo hin taane bakkee san wanti jiru dhimma hojiiti maaliif sharikaa waraqaa seeraatiin hojjenna uffata seeraa qabna. Garuu immoo bakkee san baay'ina isaan hammas gahu wajjin antana dura hammas walitti dhihaannee wal harkaa fuunee waliin hojjennee waan hin beekneef jecha arabiin na jalaa bade jechuudha. Arabii ani tajaajila waggaa 14 ittiin fayyadamaa ture. Biyya arabaa keessayyuu waggaa 7 kan dubbadhee ittiin jiraataa ture guutumatti na jalaa bade jechuudha. Jechoonni isa salphaan yeroo ammaan tana keessatti ijoolleen biyya kamuu ta'anii osoo arabii bifa kamiinuu bifa madrasaatiinis yookiin bifa biyya arabaa deemuutiinis hin baratin iyyuu jechoota tokko miidiyaa irraa namoota waliin oolan irraa baratanii jechoota sasalphaa namoonni akkasiituu beekuu danda'an guutumatti an arabiin na jalaa badee guyyaan sun guyyaa dagadhuu miti jechuudha. Namni na ajajaa ture sun wanti naan jedhe tokko illee naaf galaan turre yoo wanti inni itti na ajaje dhiisaa waan biraa hojjetaa ture boodarra immoo jarri yeroo kaanuu yeroo nagahatu jechoota ittiin nama rabsantu jira yaa kalb yaa himaar waan akkasii jechuudha. Kanaaf ani guyyaan suni mudannoo ajaa'ibaati guyyaa ani dagadhuu miti jechuudha. Guyyaa itti of arrabsiise jechuudha. Arabii fuudhuma beeku na jalaa badee guyyaa itti ani ofiidhuma kootti itti of arrabsiise akkasitti yaadadha jechuudha guyyaa sanii. Ittaansee immoo asumaan ergaan an dabarfachuu barbaadu obboleessa keenya rabbi haa araaramuu fi ustaaz Kamaal Hebboo hundumti kennayyuu du'aayiidhaan haa yaadannu akkasuma yoo dandahame iddoo jirutti salaataan boodatti guyyaa iidaa jechuudha yoo dandahame salaatul gaa'ib irratti haa salaannu caalatti immoo du'aayiidhaan akkasuma hojiilee khayrii garaagaraa keessatti maqaa isaaniitiin hirmaatuudhaan fakkeenyaaf iida kana irratti maqaa isaaniitiin yatiima garaagaraa rakkataa garaagaraa qarqaaruudhaan akka ajriin sun isaan dhaqqabu jechuudha. Sadaqaan jaariyaan akka isaaniif yaatu taasisuu irratti akka hirmaannu asumaaniin isiniif dhaama. Inni biraa immoo obboleessa keenya Amiin Abdulqaadir kan mana hidhaa Saudi Arabiyaa Riyaaditti argamu jechuudha. Kan yeroo Abu Hanifaan rakkoo keessa turan yeroo isaan rakkoo fayyaa keessa turan hirmatanii nu hirmaachisaa turan Abu Hanifaadhaaf sagalee tahaa turan yoo har'aan tanaan keessatti rakkoo keessaa ilmaan Oromoo wajjin mana hidhaa keessatti rakkoo garaagaraa keessummeessaa jira waan ta'eef sagalee haa taanuu fi akkasuma du'aayis haa kadhannuu fi akka dhuunfaattis obboleessi keenya kun akka carraa argatee yeroo ammaa kanaan keessatti namoonni rabbii nasiiba isaanii tolchee namoonni rabbiin carraa isaanii tolchee hiree argatanii gara biyyaatti galaara waan ta'eef rabbiin hiree isaa tolchee akka carraan isa gahee gama biyya isaa akka inni saafaru jechuudha inshaallah du'aa'ii godhaa fi hin dagatinaa isiniin jedha wabillahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.